أوان يرتني ها هاي منيرة فين ساعة جابلي يا دامي الرجل يانك يا داتي يا دقيقة لما سدي مين أبني جرتان لا بالرئيس أبي هلو ما أنا مغيب ما أنا برات يرو لا نبدأ كم دبين يا داني دياتني أرد يقرأ بالسكنات وقوتو نزير نورا نمجام ورق الرسالة ورق الرسالة جيسي قلتي akkasitti girrisaa kana balleessuu qaba jeetti sooshaal miidiyaa kana gubbaa haqaa jira. Firendummaa isaa keessaa girrisaa kun girrisaan badu qaba. Girrisaan girootiyya girrisaa kiyya yaabboleessoo. Haalli amma sii galtee biyya keessa deemu jiruu fi qabsoon finiinaa jirtu tun dardara bilisinnaa wanta beera deebisuu jirti. Dardarri bilisinnaan qabu hundinuu sii galtee firra fiixaan jira. Akkuma tahan dhaba bakka. Akkuma tahan dhabanii jiran. Akkuma tahan dhabanii nama kana bulook girrisaa bulook. Akkas ta'aa jiran dardarri bilisinnaan qabdu hundinuu mataan shirtee jira. Wanni beeyta amma fuudhee nama kana hunda bulook wanni godhaa jiruuf namni kun sii galtee kan rakkoo sabaa kanarratti sooshaal miidiyaa kana gubbatti warri dalagu waa'ee sochii amma biyya keessa jirtu wanni TPLF gaggeessaa jirtuu fi qabsoon woboon gaggeessaa jirtu sooshaal miidiyaa kana gubbatti yeroo arkan mataan dhukkubee girrisaa bulook maallaqeef dura kaanii laalamee Naziir Nuuraa kajoo tokko obboleessaa dhangaasaati. Kanaaf maraachaa jiran warri bilisinnaa. Maraachaa jiran hayni Oromoo ganaa isin maraachuu ta'a. Namni Oromoo tuqena jaamboo dirree maayaa siifin kana diroo jee. Namni Oromoo tuqena jaamboo haala kanaan sii galtee warri girrisaa hundi maraachaa jiranii rabbii isaan haa maraachuu malee mee mucaa keenya tokko ofiin kannaa. Kanaaf Elon dhagamu dirree maayaa neetworkii isaa rakkoo qaban saayiba. Hin dhagamu dirree. Har'a guyyaan ka yaadaati beeyta.
Uummanni Oromootiif qeerroon Oromoo sa'a murteessituu amma keessa jirru tana keessatti maal godhuu qabanii qabsoo kam godhuu qaban jedhu irratti yaada yeroo hunda si galtee nama filama dubbachuun gaarii miti. Akka keenya si kanneen jiran turkii keessatti qoda dhabana fakkaataa wanti firraa darbee irra deebiitii natti erge ammas irra deebii natti erge. Kanaaf gaa waan hedduu si galtee waan nama ajaa'ibsiisaa jira, jookii hedduu jira, tapha hedduu jira, warra maraatoo hedduutu uumamaa jira yeroo warraan tanaan si galtee. Wanni amma Oromoon qabsoon Oromoon gaggeessaa jirtu qabsoo boon gaggeessaa jirtu nama hedduu maraachaa jirti. Kaan si galtee maraatee feesbuukii kana gubbatti warri biltsiginnaa huccuu ofirraa baasee si galtee footoo if kaasee if gallakkisa. Kaan si galtee nama warraa girrisaa jedheti fuudhee nama kana si galtee buloog ol ba'ee namni kun girrisaadhaa mi'ee ni naqa buloogiin godha. Warra akkana zinnuuraafaan akkasin maraatuu addaa keessa jiran jechuudha. Wanni isaan maraachaa jiru waan biraatii miti. Qabsoon Oromoo saffisaan deemuun kun gama kaaniin waraanni warra Tigraay kun si galtee naannoo Amaaraa to'achuun kun bakka jarri itti baqatullee dhorkitee jirti. Oromiyaa keessas si galtee waboon guutuutti to'annaa si jala oolchaa jira. Kun maraatummaa itti gallaksise. Allah maraam. Wayi biltsiginna. Wayi warra biltsiginna jeeni badhaa fuuldurri keenya badhaadhina. Biqiltuu 5,000 dhaabneeti akkana badhaadhina taanaa maarree. Gara fuulduraatti biyya teenya Afrikaa daawwal miishoo stupid. Huftan. Kanaaf mee beektaa wanni garagarii faniin garagarii waan si galtee garagarii warra silaa aktarii filmiirraa aktarii si galtee baacoora dalaguututu siyaasaa beekne siyaasaa tana ni beekna jaanii si galtee siyaasa beekna jaanii biltsiginna deegara jaanii warra ogummaan isaanii tabiraatu siyaasaa tana gaggeessaa jira beektaa. Kun hedduu nama kofalchiisa. Hedduu nama kofalchiisa. Hedduu nama kofalchiisa bobbaleessa. Ladeesta. Auzu billahi min shaytaan rajiim. Kanaaf mee sagaleen dhagahama. Sagaleen koo dhagahama. Mirkaneessaa mee. Ara yaada furmaataa irratti beeka. Uummanni Oromootiif qeerroon Oromoo qabsoo Oromoon gaggeessaa jirtu qabsoo bilisummaa gaggeeffamaa jirtu keessatti maal godhuu qabanii gaheen isaanii maali kan jiru irratti yaada kana gad diriirsinee jirra. Yaada keessan barbaanne jechuudha. Yaada keessan nuu kennaa. Yaanni nama tokkorra yaada nama 3, 4 yaada nama hedduu caalaa. Kanaaf as keessa si galtee waan garagaraa fanii garagaraa akkasitti wanna godhaatiti haasoyna. Kanaaf carraan keessan mee eenyuufin kana carraa mee qoygaa. Hello. Namaan carraa kan nuuf jiraate.
namni carraa fudhatoo jiraata. Namaan carraa kannuuf yoo jiraattan banaadhaa siniifin kannaa. Mee namaan kannuuf jiraattan. Namaan carraa kannuuf. Hayyee gaame. Beeyta yeroon assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu daawwattoota hordoftoota keenya kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kan dhugaadhaaf dhaabbate kan haqa Oromoo gabrummaan Oromootu yaachiftee dhugaadhaaf dhaabbate kan dhugaan sabaa fi sablammootaa yaachiftee haqaaf dhaabbate kan haqa Oromummaa eeguudhaaf halkanii guyyaa rakkoon Oromoo yaachiftee baga nagayaan dhuftan dhiyaadhaa. Akkumaan reefu tuquudhaaf yaaletti arraan tana siigaltee wanniin qabadhee dhufe waan ajaa'ibaati. Uummanni Oromootii fi qeeroon Oromoo yeroo murteessituu amma keessa jiru tana keessatti ga'ee akkam taphachuu danda'an kan jiru irratti yaada kana qabadhee dhufe. Qeeroo Oromoo irraa maaltu eegama? Uummata Oromoo irraa maaltu eegama? Kanaaf arraan tana yaada keessaniin barbaadaa jechuudha. Yeroo arraan tanaa biyya Itoophiyaa san keessatti qaamni humnaan qaba ja'us qaamni uummata kiyyaafiin qabsaa'a ja'us arraan tana qabsoo hadhooftuu raga hundaan gaggeessaa jiran jechuudha. Gama hundaanuu gaggeessaa jiran. Qabsoo tana wanni gaggeessaa jiraniif karoora biltsiginnaa baasee uummatatti gabbaase karoora biltsiginnaan baasee sabaa sablammoota balleessuudhaaf eenyummaa balleessuudhaaf naannoo balleessuudhaaf Itoophiyaa takkitti ijaaruudhaaf karoora kanaatu arraan tana siigaltee ilmaan sabaa sablammootaa Tigree, Woboollee, Oromollee, Beenshaangullee, Gaambeellaallee kanaatu siigaltee arraan tana onnee ajaa'ibaa uummatanii mootummaa kana kuffisuudhaaf halkanii guyyaa qabsaawaa jiran. Qabsaawaa jiran. Kanaaf yeroon ammaan tanaa yeroo dorgommiiti. Yeroo dorgommii yeroon jiru TPLF mootummaa biltsiginnaa tana cabsitee mootummaa of harkaatti deebisuudhaaf qabsoo ajaa'ibaa gaggeessaa jirti. Qabsoo ajaa'ibaatii fi falmii ajaa'ibaa gaggeessaa jirti. TPLFin kana siigaltee nama hundaa quba qaba. Guyyaarraa guyyaatti siigaltee haalli isaan qabsootti godhaa jiran akka malee saffisaan naannoo Amaaraa tana guutuu kontirool godhaa jiran. Kontirool godhaa jiran.
Jenereeshiniin Tigraay ilmaan Tigraay osoo siigaltee mana jalatti nafin qeeroon osoo nafin manguddoon osoo nafin jaartiin osoo nafin guututti gama qabsoo isaanii deemanii mootummaa Minilik deebisuu deemu dura dhaabbatanii arraan tana injifannoo adda addaa galmeessaa jiran jechuudha. Qabadhu. Injifannoo galmeessaa jiran qabadhu. Tigraay jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootiis Wallaggaa kana guutuu kontirool godhuudhaaf gara fuulduraa deemaa jira. Gujii tana siigaltee guutuu kontirool godhee jira. Gujii kontirool taanaan godina Booranaa kana guututti kontirool godhame jechuudha. Kana ilmaan Tigraay karoora nafxanyaa karoora bilisiqinnaa kana kuffisuudhaaf yeroo dhalataan Tigraay biyya alaatii fi biyya keessaa wareegama baasee qabsoo isaaniitii hiriiranii injifannoo gubbaan galmeetaa jiran kanatti ilmaan Oromoo kan siigaltee miliyoona 60 maal godhu jira. Ifaa madaallu. Ofaa madaallu. Miliyoona 60 zaabbanna. Miliyoona 70 zaabbanna. Miliyoona 60 miliyoona 70 zaabbanna. Oromoon siigaltee qabsoo isaanii qabsoo oboon gaggeessaa jiru teenyeetuma laalaa jirra. Uummanni keenya bakka siigaltee akka Tigraay sanitti oboo gargaarurra maallaqaan gargaaruun fadhan qaamaan hirmaatanii hidhatanii mootummaa kana ofirraa cabsuun fadhan silaa namni keenya silaan hin danda'amneef malee roobootii siigaltee qawween hin dhoyne bakka tiyya buuseetiin erga jechuurraa uummata deebi'u miti uummanni keenya. Qaanyi sheem qaanyi guddaa waan nama saalfachiisu jechuudha. Kanaaf uummanni keenyaaf madaalame